Atileetonni Oreeganii fi dorgommiiwwan biroo irratti alaabaa biyyaa ol kaasaniif gulantaan kennameera. Kilabni Koomishinii Poolisii Oromiyaa hundeeffamarraa seenaa jabaa qabu gulantaa kenneetti atileetonni gammadu dubbatu. Baay'ee ana keessatti gammachuu guddaa natti ibse. Fuula fuulduratti irree gara guddinaatti akkan tarkaanfadhu hojii kana caalu akkan hojjedhee argisiisu na keessatti miira guddaa uume. Dhaloota kaan ofirree mooyyuu narratti ilaalanii karaa gaariitti akka deeman akka kiyyaanitti irra hojjetanii akka jijjiiraman yaada guddaa dabarsaaf jedhee yaada. Atileetonni ganaa dhufaniif ganaa nu duuba jiraniif karaa fuulduraatti qabxiilee bareedoo qabxii ani fakkeenya ta'u malee kana ol fiduu akka danda'an olompikii irratti dirree shaampiyoona irratti akka fidaniif as keessa ta'anii gootummaan loltuu qofaa moti hojii hojjettu irratti yoo milkoofte akkuma dura kaa'ame san dirree addunyaa irratti gaafa milkooftu addunyaan dura quba sitti qabdullee kana qabu kan jedha san nutti galagalanii. Carraan gulantaa ariifachiisaa argachuu gaaffii yeroo dheeraa ta'uu kan dubbatan atileetonni kilabii Koomishinii Poolisii Oromiyaa ammatti gulantaan arganne guddattootaafis ta'e atileetota kilaba biroofis galteedha jedhan. Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'een gammadaan baay'ee dhugaa dubbachuuf taanaan sababiin gammaduu fi warroonni ana ol fiigicha fiigaa turanii sadarkaa biyyattiitti akka darajaa addunyaa kan gahaa turanii carraa kanan arganne hedduun isaanii jechuudha. Gaafiin kun gaafii waggaa 16 gaafatamaa turedha sirni kenniinsa gulantaa ariifachiisaa kun jechuudha. Poolisiin bakka hunda jira kan ummataati kan jedhu atileet Taammiraa Tolaa gooftaan maraatoonii ummataaf hojjechuun mataan isaatu carroomuudha dubbata. Ummata keessaa dhalatte keessa kallattuma kamiinuu haa ta'u deebitee yoo gargaartu yoo tajaajiltu hin gammadda. Akkuma hojii keenya ani atileetiksii irratti warroonni kun nageenya irratti warri hirmaatan hundinuu bakka jiranitti milkaa'ina fiduudhaaf jabeenyaan hojjechuu nu barbaachisa jechuudha. Nama hojjetee jajjabeessuun filannoo osoo hin taane dirqama kan jedhan Koomishinarri Koomishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaan yeroo gulantaa kana kenninutti jedhu. Sagantaa akkasii geggeessinu Oromiyaa keessatti immoo poolisiin keenya kun raayyaan ittisa biyyaa keenya gatii kaffalaa akka jiru Oromiyaa bilisoomsuudhaaf gahee isaa ba'aa akka jiru hundi keenyayyuu daadachuun nurra jiraata. Gama tokkoon misooma gama tokkoon uummata keenyaaf nageenya hojjechaa poolisiin uummataaf du'aa uummanni keenya immoo akka inni gammadu gochuudhaan kan gahee isaa ba'e immoo jajjabeessuun dirqama waan ta'eef kana keessa dhaabbannee guyyaa har'aa kan sagantaa kana geggeessine. Atileetonni hawwii qofaan osoo hin taane gochaanis akka warra gulantaa argataniitti hojjechuu qabdan kan jedhan ammoo hooggantuu waajjira dhimma dargaggoof ispoortii Oromiyaa Saamii Abdallaati. Hawwiidhaan qabxiin hin dhufu. Fiiguu qabna, dafquu qabna. Waan leenjuu qabnu leenjuu qabna, disippiliin ta'uu qabna. Abbootiin qabeenyaa immoo ispoortii keenya deeggaruu qaban, jajjabeessuu qaban. Waan mootummaan godhee waan mootummaan deeggareetti maaltu irrate? Ispoortistoota keenya maal haa goonuuf maalitti haa daballu jettanii ispoortii keenya cina akka dhaabbattan ergaa kun dabarsuun barbaada. Sirna gulantaa ariifachiisaa kennuu Koomishinii Poolisii Oromiyaa irratti kan argaman Pireezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa itti aantuun Koomishineraa Atileet Daraartuu Tulluun qoonni kilabichaa akka biyyaatti olaanaa ta'uu dubbachuun maraatoonii Oreegan irratti jedhu. እነዚህ ውድ አትሌቶቻችን ያሸበረቀ ውጤት ከፍ ያለ ውጤት ያመጡበትና ሀገራችንን ያኮሩበት atileetota qaaliiwwan qabxii boonsaa biyyaaf galmeessuun addunyaatti onnuu baasuu waan oomishaniif kilabii Koomishinii Poolisii Oromiyaa baay'een galateeffadha. Kilabiin Koomishinii Poolisii Oromiyaa kilaba guddaadha. Taammiraa Tolaa fa'a nu gumaacheera. Taammiraa maaraatoonii Oreegan irratti oolmaa guddaa biyyaaf oole. Hojii guddaatu hojjetames. Atileet Taammiraa fiigichoo qofa osoo hin taane atileetii akkuma bifa isaa naamusa qabu waan nu baastaniif irra deebiin isin galateeffadha. በሰው ተጫዋነት ያሳነጽ ያን አንጻችሁ ያወጣችሁን ስለሆነ ድጋሜ በእናንተ ፊት ለፊት ለማመስገን እወዳለሁ።